harka fuunee hordoftoota ganni YouTube nagaan siniif haa ta'u akkam jirtanii nagaa keessanii anis nagaa kootti galata waaqayyo yoo sagaleen koo nagaa jedhee yaada tiraafikii baay'ee mana jira kana jedhee tana sagalee qannasaa haasa'an jira jechuudha. Anna jechuudha wanti irratti dubbachuu barbaade yoo viidiyoo yoo argitan jiraatanii noohii hubiyyee haamilee moo jedhamtu yoo son baqasan jechuudha. Diraama isaan hojjechaa jiran yoo argitan jechuudha. Nama viidiyoo sanarra maal hubattan jechuudha isinii immoo yoo laaltan maalirraa hubattan jechuudha. Haliin moo jedhamtu obboleettiin noohii baay'ee tokko miidhamaa jirti garuu jechuudha. Diraama isaa ta'u lafarra gottotamtee jirti. Dhugaa baay'ee bakka kabalamtee jirtillee jechuudha. Wanni si garuu diraamadha jechuudha. Inna harka faa muramtee jedhanii harka faa akkasittiin tanii godhanii bakkee kanatti faa jechuudha. Ani viidiyoo isaanii nan ilaala jechuudha. Galee garuu gadi furra jechuudha. Eegee ture dhugaa rabbii dubbachuudha. Inna obboleessa akkanaa hin jiramoo hin jiru jettanii yaaddan jechuudha. Dabarsee kan sin laatu dabarsee nama sin hin jaalannetti nama ofii keessan hin jaalannetti dabarsee kan sin kennu namoonni baay'eetu jira jechuudha. Dhiira baay'eetu jira jechuudha. Kana jechuudha. Nama sin hin jaalannetti dabarsanii kan sin kennu lakki ani nama biraan qaba jettanillee dabarsanii kan nama kennan nama baay'eetu jira jechuudha. Ani mataa kootiin nan beeka jechuudha. Dhugaa narrallee hin geenye garuu dhugaa waaqa dubbachuudha fi warroonni akkanaa jechuudha. Dhiira akkanaa jechuun bakka jiraa miti yookiin isaan goddanyaa ta'u jechuudha. Bakka ammoo dabarseeti immoo obboleettii isaa akkasitti kan dabarsee kennuuf jira jechuudha. Inni maal jechuu barbaadeen jechuudha har'a zim jedheeti mitanii kan isaan irratti dubbachuu dhufe jechuudha. Mucayyoota akka jechuudha biyya Beeruutii hojjetti galtee jechuudha. Galtee dura garuu fiqireenyaa qabdi jechuudha. Jechuun kan onlaayinii wajjin haasoftu nama wajjin haasoftu hin qabdi turteeyyuu. Inna ni galtee gaafa galtuu jidduudhaan immoo mucaa ishee wajjin haasoftu silkii jala taphalaashee jechuudha. Inna mucaa jidduudhaan silkiin jala taphalaashee amma jidduu kanatti hamma namicha sun silkii bitateetti deebi'utti intalattiin immoo biyya galte jechuudha. Biyya gaafa galtuu obboleessi mucayyoo sanii kan bajaajii of qaba jechuudha. Hiriyaa jechuudha. Inna maal godha hiriyaa isaa sanitti obboleettii isaa kana janajjansiyaa jira. Garuu mucayyoon immoo lakki nan qaba ani nama akkanaa tan qaba maal akka ta'e badee hin beeku jettiin jechuudha. Garuu ijoolleen kun nama biyya tokkooti jechuudha. Mucayyoo mucaanis nama biyya tokkooti jechuudha. Inna mucayyoon nama sana eegdee turte jechuudha. Yoo silkii bitatee deebi'ee inna silkii namaatiinis dubbisaa ture jechuudha. Akkasitti silkiin alaa badee minaamin jedheeni inna gaaf jechuudha. Mucayyoon diddee turte. Mucayyoon immoo manallee wayii ijaarrattee qabdi jechuudha. Nagaraachillee dhiifamannaa godhaate jechuudha. Dhiironni baay'een osoo hin taane gimmaashni jechuudha. Xiyyeeffannoon isaanii intani irratti jechuudha. Biyya shamarran biyya Arabaa maal qabdi maal akkasiidha jechuudha. Mucayyoon immoo biyyuma isaanii sanitti katamaa irratti mana wayii ijaarrattee qabdi jechuudha. Inna gaafa isheen bakka mana ijaarrattee jirtu waan ta'eef obboleessi kun mucayyoo isaa godanya isaatiif nattaallalee garuu hin didde jechuudha. Lakkii hin ta'u itti didde gaafa kan itti maal godha been gabaa manni isaanii baadiyyaadha waan ta'eef been katamaa baana jedheeni bajaajii mucaan bajaajii qabu waan ta'eef bajaajiidhaan fudhachisiise jechuudha. Dhuguma bajaajiidhaan fudhachisiise intalli sun mucaa sana hin jaalattu. Mucaa sana hin jaalattu waan ta'eef yeroo tokko namati wajjin hin jaalanne nama hariiroo hin qabne malee yoo zimbitti dabalamte xiqqooshi nama dabbara jechuudha. Dhugaa batala yeroo ammaa jechuudha. Inda'u wal jaalatanii wal maratanii wal galanii wajjin galaniitu bara kana jireenya gaa'illi ta'an jiru jechuudha. Kan fuudhee wajjin jiraatu caala kan fuudhee walii kutu caala jechuudha. Bara kana dhugaa garuu huma garra bara kana guyyuma guyyaadhaan gaa'ila guyyuma guyyaadhaan namni waluma fuudha garuu akkasumas immoo walii kadeemu jechuudha. Dhugaa waaqayyoon kana nurra haa baraaru kana barri keenya bara maalaaf kana ta'e hin beeku. Yeroo ammaa dhugaa dubbachuudhaaf kan
hiikutu caala jechuudha. Kan wal hiikanitu caala jechuudha. Bakka jidduu isaanii nama bakka duraan laalte viidiyoo isaanii irraa laalte irraa barachaa turtetu hara deebi'anii walii kan jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko nama jibbisiisa barri kuni. Innaa mucayyoo mucaan sun akkasitti fudhatee bajaajiidhaan fudhatee ni galee. Innaa mucaan sun mucayyoon sun waggaa tokko wajjin hin teenye jechuudha. Waggaa tokko wajjin hin teenye maali mucayyoon hin jaalattu waan ta'eef nama ishiin barbaaddu miti waan ta'eef. Innaa innis kaayee ga'ee goffarkaan gaatee dabaddabaatu jira maaliif jaalalli uleedhaan immoo hin ta'u. Innaa bakka otuma akkas jedhu maal jedhu intalattiin tuni gaaf kaanitti laal obboleessumti ishee akkasitti mucaa kanaaf sossobee been gabaa baana jedhee bajaajiidhaan fudhachisiisu kun yoota ishee miqirqir jalaa bahee jechuudha. Biyya ormaatti gubattee mana ijaarrattee innaa booddarra kaayamu akkasittuu samaananni godhamee fi namannatti dhufes booddara samaananni godhamee fi innaa mana qabansanii qixxeetti addaan qoodatan. Kan ishiin gubattee hojjette jechuudha. Yaa inni balaashumatti jechuudha. Maaliif yeroo tokko ofii keenya bichaa miti jireenya keenya kan balleessuu nu jiru. Sababa namaanillee jireenya keenya nu jalaa bada jechuudha. Amma mucayyoon tuni mucaan kun wanta ishiin hin jaalanne wanta ofii ishiitti hin jaalanne dabarseet obboleettii isaa gurgurate jechuudha. Ani diraamaa ijoolleen kun hojjetan jiran kanarra baay'een baradhe jechuudha. Waan baay'een baradhe namarraa namatti akkamitti akka siquu qabdu jireenya kee yeroo tokko ofii keetii bichaa dogongora sammuu keetiin bichaa miti kan balleessu. Namni illee waan baay'ee sitti fakkeesse kun akkasiif ta'a kun akkana namni sun kan akkasiiti jedhanii jireenya keessi balleessu jechuudha. Innaa kan akkana kanarra qusadhaa jechuu barbaadetan jechuudha. Amma mucayyettiin tuni akka yaa waggaa tokko wajjin ta'anii daa'ima irraan godhatan jechuudha. Yeroo biyyaa galtu baay'ee furdoo turte mucayyoon jechuudha. Huuqqattee baqanannaa muumaa baatee jechuudha. Saanuun immoo mucaan hin dabaddaa yaa shifeeridhas waan ta'eef innaa wanta ishiin akkasitti ifaajee mana umbaatti ifaajaa turte san jechuudha. Irraa qooddate jechuudha. Amma obboleessi kaleeshii akkasitti mucaa kanaaf sossobee karaa irratti ishii buuse sun amma eessa jirta hin jedhamu jechuudha. Amma gana biyya Arabaatti lammata deebi'uudhaaf gana lammata biyya Arabaatti deemu nama kana wajjin hin jiraadhu jettee ishiin illee jireenya ishee hamma wanti martuu ishee sirraa ofi biyya Arabaa deebi'uudhaaf biyya teechi jechuudha. Innaa yeroo tokko dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf warroonni dhiirallee jechuudha. Hamma tokko hamma fi yoo hiriyaa qabaatan hiriyaa dhiira jechuudha. Dabarsitanii iddoo shamarranii hin laatina jechuudha. Maaliif jennaan bara kana wajjin haasoftee jaalattee amala nama sanii laaltee maalummaa maatii isaa qoratteetu iyyuu jireenya ta'an jiru. Akka bara durii sanii miti bara durii dhugaa fakkeenyaaf hundi basiistariin tiyya hangafti keenya jechuudha. Osoo maaluma hin beekin maatiitu ishee gurguree jechuudha. Isheenis hin beektu innis ishiin beeku kan wajjin jiraatu horanii jechuudha ijoollee meeqa qaban. Garuu amma ani otomaatiin kiyya natti fidanii anaan kan hin beekne natti fidanii wajjin jiraachuun natti ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan yookaan namni sun nama akka inni barbaadu ta'uu danda'a yookaan immoo akka inni na barbaadu inni ta'uu fi dhiisuu hin danda'a jechuudha. Innaa yeroo ammoo ofii keenya ilaallee marreetu iyyuu itti hin ta'an jiru. Dhugaa rabbii miidiyaa kanarratti baay'ee jechuudha. Gaa'ila baay'eetu hiikamaa jira jechuudha. Yoo viidiyoo san ilaalaa sirriitti jechuudha. Waan baay'ee irraa baratan warri dhiiratis jechuudha. Isaanii yaa uummanni baay'ee ilaalaa jira jechuudha. Dhugaa kanatti dhugaadhallee kan jedhu jira. Dhugaadhamoo maaloo dhugaadhamoo viidiyoon kun kan jedhutu jira. Garuu dhugaa miti jechuudha. Isaan maaliif namni irraa haa baratu obboleessi akkamitti obboleettii isaa dabarsee akka gurguru jechuudha. Unkaan obboleessa bichaa miti namni yeroo ammaa birriidha jedhee akkamitti akka dabarsee wal gurguru jechuudha. Innis immoo abbaan qabeenya suni mucaan kun siifan kenna sa'aatii nuuf kenni jedheeni inni immoo obsa oowwatee lakkii immoo birrii hin qabu waan ta'eef obboleettii xiyyan dabarsee sii kenna jedheen jechuudha. Inna viidiyoo isaanii sana olaalta dhugaa kiristoosii waan baay'ee barnoota baay'ee irraa fudhattu jechuudha. Deebis immoo jaalalleen haayiluu mucaa san jechuudha. Jaalalleen ishii jira mucaa diimaa wayii tokko jechuudha. Inni sun immoo hamma taaggalu jechuudha. Jaalalaaf hamma taaggalu hamma akka aarsaa kafalaa jiru hamma akka obsa godhachaa jiru. Inni dhugaa waaqii jechuudha. Kun tur jedhee mallaala viidiyoo isaanii jechuudha. Osaan gadi furan jechuudha. Maaliif jenna yeroo tokko wantoota zuura kee jirurraa barnoota fudhatta jechuudha.
maaliif fudhattee jireenya kee keessatti walitti qabdee ilaalta jechuudha. Maaliif kan irraa barattu irraa baratta, kan immoo inti si fayyadne immoo hin dhiista jechuudha. Viidiyoo san irra deebi'aa ilaala. Kalee kan fuudhee kalee maal akka ta'e kalee immoo sababa isaan dhiisanii fi wannichi diraamadha waan ta'eef amma immoo waan tokkodhaaf yookaan birriin kafalameedha yookaan maal akkasii ja'anii akka qabatanii fidanii dhufanirra uma eegna jechuudha. Hundi keenyayyuu innaa dhugaa rabbii jechuudha. Warroonni shamarranii jechuudha. Wanta ofii keessanii jaalatan malee jechuudha. Dhugaa rabbii wani maa ta'u jechuudha. Waan ofii keessanii jaalatan ofii keessanii ilaallattanii malee ittiin hirimuuna jechuudha. Maaliif jenna bakka jireenyi hin taane ofii keenya uyyuu laallannee waan baay'eetu jira jechuudha. Batarii ijoollee shamarran biyya aramaa kana jechuudha kan miidhamtu. Kan biyya keessatti illee karaa gabaattis karaa baay'eetti argitee laallatteeti jechuudha. Garuu ka onlaayinii kana baay'ee nama sodaachisaa dhugaa dubbachuudhaaf. Inna viidiyoo kiyyarraa kana fakkaata jechuudha. Yaa'an immoo viidiyoo isaanii keessa isinii galchuu hin danda'u jechuudha. Galchee kan maddii isaanii taa'ee oduun viidiyoo san ilaala isinitti taasise natti tola. Garuu yuutuubiin kiyya qixaatee jala jira waan ta'eef akkanumatanii wanta sammuu keessatti qabadhee ilaalee waanan irraa xiinxalee waan san irraa baradheen isinitti hima jechuudha. Suura isaaniis immoo hin laxxafu jechuudha. Inna kanan irraa hubadhe sinoo maal irraa hubattan jechuudha. Eenyu jettaa hin beeknu nuti immoo nuun galle eenyu jettan yoo jettan immoo na gaafattan ta'e koomantiidhaan natti malte viidiyoo jala sanii jechuudha. Laaltanii akka irraa barachuu barbaadan yoo ta'e isinitti hima jechuudha. Ani hin beeku chaanalee isaatu iyyuu hin qabu maal yoo jettan natti maata isiniif ani erga jechuudha. Ani kanan laalee irraa baradhe jechuudha. Yaa'u har'as immoo waan fidanii dhufan hin laalla gurgurtiidhaan namni eegan baay'eetu jira waan ta'eef nama baay'eetu dhugaa waaqa ijoolleen afaan oromootii afaan amaariffaa hin dandeenye bakka dhugaa dhimmu sila diraama dhimmu wayii heeluu jedhan jechuudha. Bakka maaliif harka muramtee dhiiga bakka kanatti maal jira yoo laalan jechuudha. Namni dhugaadha mina jettan jechuudha. Bakka kanatti yoo laaltanii akka dubbiin soba teessanii gala jechuudha. Muramtee jedha jechuudha. Yeroo muramtu hin jiru jechuudha. Muruu ishee maaliin akka muramuu ishee hin jiru jechuudha. Anna kanatti yeroo tokko waan xiqqoodhaan hin shawwadamina jechuudha. Waan xiqqoo ijoollee baay'ee bo'oo jechuudha. Koomanticha latti dhugaa dubbachuudha. Haati hin jiru moo abbaan hin jirtu moo biyya seerri hin jirre jiran immoo jiru jechuudha. Anna hubadhaa jechuudha. Addaan baafadhaa garaa keessan herraa sina jechuudha. Kun immoo kana ijoolluma nama daamiti jiru dhugaadha jechuudha. Wannichi yoo laaltu yoo sirriitti itti hubattee laalte malee diraama fakkaata. Garuu isaan barnootaaf akka kootitti barnootaaf jedhee tana yaada. Inna ani waan baay'een irraa hubadhe isinis immoo akka irraa hubattan abdiin qaba jechuudha. Inna galatoomayee waan na hordoftanii fi hamman hubadhe hamman sammuu keessatti qabadhe kanas anas sin ibsa jechuudha. Warroonni immoo maatii naaf hin taane maatii taa'ee subscribe godhaa hin jecha beessa hin sinin jedha. Yaa haala mijaata keessa taa'ee dhugaa rabbi viidiyoo kan waraabaa jiru garuu yaa maalan godharee hunduyyuu gaafa bareeda dubbanne jechuudha. Gaafa waaqayyoon biyya keenya nagaa nuuf godhe biyya keenyatti galle inna waan baay'een karoora qaba jechuudha. Waaqayyoon nama sanii naa godhu amma garuu akkanumatti viidiyoo kiyya naa taphachiisiisa. Bakka dogongora kooti immoo ganni bakka kanatti dogongorteerta ifama deeffadhu akkas godhi jedha. Maaliif jenna namni dogongora ofirratti hin argu jechuudha. Garuu namni zuura namaa jiru waan baay'ee arga jechuudha. Inna kana sin jedha hordoftoota koo jaalatamtoota koo baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa nagaa naaf taa'ii amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti nagaa dhannaaf tura.